أنا كيف هيتكتب لما أسكيس سينة الدوم دي. أما دوتي تهون ناتيون لا بلا بيتا تجرتم على ديمي وينك هيتين أجيساني مالو nama afura ciccita qabadhee deemu sitti fakkaata. Ajjeesaanii. Hingaa'u. Maal gaa? Waynee kuma shan galtee bannaataa jechuudha. Waynee nyaata itti baaftee laalin. Inni dhaqee qurxummii itti dabalee hoo? Aliisee diimte maali hin dubbanne? Kuma shan galtee bannaan nyaattee gadhee. Maki adabbii kee himadhu. Maki. Hin baatee? Maki. Mangistii koo jecha siif hin qabu wallaahi. Gaarii nama. Maala. Adabbii tokko fa'a. Maaliif? Ergime. Adabbii tokko fa'a fudhuun siin jedhu seera mana keenyaatti bahanii miliquun hin jiru qabxii balleessanii. Ergadhu. Adabbii tokko fa'aan lafarra gangalattee akka bofaatti. Kunoo sitti ergadhe. Maaliif faati? Ni sodaattee? Adabbii tokko fa'a. Ol ka'ii fudhuq. Adabbii kamaaliitiin fudhadha. Ijata kaanis dubbisarra. Ala argitanii gaafa namni si fixatanii achi deeman harkaa bada wanti qabanii gadhiisan bakka yoo taamal taallechi. Maki. Kaya adabbii fudhu. Foggoraa adamnaa iyyuu bannaataa jiru. Maki adabbii fudhu. Adabbii maaliitiin fudhadha? Inni dabamtu. Adabbii maalii? Wallahi si mooyera qabxii 2,400 mumaa dura ture ati 100 wayira turte dhiiftee baati. Ol ka'i. Kaigaa qabxii addaan kuttee si bahe ani hin baane otoo an bahe rakkoon qabu situ miliqe waan ta'eef. Ammas miliqte kunoo. Yaa jira nama kiin miliqte mas. Miliqteetti bakka kunoo. Laata kogoo gudee hafte akka ashaangulliittii si mana keenya keessatti tokko hiikama ashaangulliittii kan akka. Jirti adabbii fudhu maki. Abaaboo 4 naa kennan. Abaaboo 4. Sina ko horsiisawa. Ni jirtaa bara Abdusee mataa keetu qabachuu dadhabde. Akka kiyyaa ta'uuf mataa keetu sossoosaa jirta. Abdusee.
Abdusee. ها أنشي أن كنت نقاف كاتا وربي قوغاني يكون أتي ملت تايوبر إني تكالجت ماكي مودي دي سي جيكم بيك مارا إني تجا أدبي فددو أدبي لما سرجرا أما موكالت إلالتي أفتي جو مالتو في ستايلي تكمل نكنا تفن والله استايلي كن ناتي اجرا بقى جيزينال بقى ناتي اجرا استايلي كن استايلي انا مي mana tokko dhaqee fayyadamuu qaba amma yoo dalagee achumaan itti fufna. Okay, adabbii tokkoffaa sammaa fudhadhu maki. Adabbii sammaa fudhadhu. Okay. Ija hidhadhuuti daqiiqaa lamaaf callisii taa'e inaasoftu. Ija shaakuma keetu. Adabame Maal adabamnu? mee nageetti walitti deebinaa xiqqishoo booda baay amsagginaadha obbuu nama qabaatte natti ergadhu. Okay, deemayyee. Dabbii yoomni haay maal jechuudha. Maakii ara rabbii jedhi uummata saniif sagalee tahee uummanni sun dhumuu jiranii wallaahi uummata kan uummata maanii Filistiiniif sagalee tahee maakii rabbii wallaahi du'aayima kanannaaf isaaniif maal goone yabu.
tokkuma nyaatti yeroo ulfaas isiidhuma baata yeroo deessus armasiitu hodhee guddata wanta ati gootu hin jiru dhiiraa miiting godhame waan kana yoon da'een rakkadha akkamitti rakkatta isii waliin jiraataa harta dubartii ulfoofte tokko akkasiin buuftu gochuun haraama kan ulfaa'e isii kan garaatti baatu isii yeroo isin deessus armasii hoosifti isiin yeroo ulfaas yeroo ulfan ta'inis biddeenuma tokko nyaatti kana bareechaa godha inni kaan masaanuun akkana ta'ee midhaan teeshina fiilmii uummata keenyatti sammuu isaarratti teeshina godhan isii galee dubartiin bakka rifeensa wal qabdee wal tumtee qiyaamaan buuse lakkibboon jiru wallaahi la'aziim tokkoffaa rabbitu jaalala duuniyaa kanarra hin jirre kennaaf lammaffaa gammachuun isiin jechuudhaan takka rabbiin ilaali manasii rabbiin jannata godhaaf የሰዎች ልቦና ኦኔን ኢልመነማ በአላህ እጅ ነው ገመቹ ሰነ አትፊደቹፍ ሚሊዮናን ለጤ መነ ጭፋራ ይወለጥ ፊልሚ ኢሰ ከሚሉ ዳውንሎድ ወጎት ሲኒማ ኢሰ ከሚሉ ይወላል በከ ፈደ ለጤ በርገሪ በከ ጋሪ ለጤ ወበሸነንተ ገመቹ ኢሲ ጀደምቱ ሰነ ኦኔ ከሰርቱ ረቢ ሲን ከነኔ ማሊኑን ፊደቱ ገመቹ ቲሲ ኦኔ ከሰ ሰነ ማሊን ፊደታ ረቢን ሰዳችሁ ቆፋ ሲገለ waan rabbiin jaallatu gochuu kana kanaafuu rabbiin jireenya si jannata godhaaf ilaali sadaffaa wanti narraa eegamu maali wanti narraa eegamu dhiira ta'uudha dhiira taate argamu fedhii si eegsisu fedhii si sirriitti eegu amma soomni yeroo hiikamu waa'ee warraaf abbaa manaa yeroo danuu jara waliin jiraatan addaan ba'anu sababa isaa waliin formaata isaa waliin bariichee gadi bu'ee sirriitti uummataaf nan ibsaa rakkoon qabu inni hin qaqqaba inna fedhii si eeguu maal jechuudha inni kaan asirratti qorannoo gaggeessiteetta jechuudha isa intini barumsaan osoo hin taane faakti jiraataa hin jira mee hojii noor kun mee ilaalime jireenya ilaalime guyyaa guyyaadhaan laayivii seena kuna warri kan ko takka jechuudha ilaa maa namni si ko yoo namatti taazaboo nagar ko alle saayikoloojii dhuma laaltee mucatti miidhamuusii sigile bakki wayii yookaan sana xaqamte yookaan yoo manni jireenya yoon taadee fikko in soolloofti soolla'uu beekamti bakka akka tokko qattee mimicciiramte daalachoofte bakka mucattiin isiin bucoon kun bakka akka tokko nama waggaa 50 ol fakkaatti yoo miidhamte miidhaan immoo isa nyaataa miti firii dastaa jireenya sitti yeroo dubartiin tokko gammaddu samiiraa waggaa 10 hadhaana amanii fuula si akkuma kanatti ilaalte akkuma ijoollummaa maaliif ምቾት ካላቸው ሴቶች ምቾት የቀባተን ዱበርቲን እንዱሎማ ነው ምቾት የቀባተን ራሃተው ደስ ይሏቸዋል ይስማማቸዋል ተስማማይኒ ፈታ ጀደን ይጅራት ዱበርቲን ከሰተ ዱበርቲ ማል በርባደ ትሪት ጥሩ ንግግር ኮልፍሲሱ ጠበቺሱ ተካ ወላሂ ሰሜራን ከንኮ እቱን ኮልፊን ኦል ተቡልተን ቤት የሮ ጪፍኑስ የሮኒ ሪባ ካሶስ ኮልፋካቲ ለትቶለ በቃ ዝም ብሎ እና ኩንጀቹን ይሄ ኔቸር ነው ገለቶሚ አርቲስት ambaayizawee waan bu'aa qabuu fi malee namoonni biroon as keessa jiranis akka hubatanitti anamma akkasumaan dubbachuu osoo hin taane biyaans faayidaan inni qabu maali miidhaan inni qabu maali kan jedhu akka namoonni as keessa jiran kan jiranis kan heerumanii jiranis kan immoo kan fuudhin jiranis akka beekaniif yoo faayidaa guddaa qabaate malee miidhaan qabu jettee jirta. Inni tokkoon fuunemmaa jireenya duniyaa እስካሁን እኮ እየኖረ አይደለም nu jiraachisaa jira nu isa laalle jiraataa irra jireenya duniyaa axxaaxaamee takkaan beeku jigede tokkoon qabu aggaxaamiiwwan ittaqamal aggaxaamii qofa fayyadama mana sargii dhaqaa mana achitti cheekee tokko asiin xabbasiin dhamaa bakka dubartii 15 fi sana dabarseera isii kana ni siyaana softa isii bana sargitti akka carra taaksii keessatti isii wal barta isii karaa irratti wal barta isii mana dhugaatii irratti bakka sargii bakka qabsoo bakka daddatti isii wal qabde isii jenaasin meetiin godhaaf of yaadame akkan isin keessaa dubbataa jiru ayam sure inuma dhadhamaa malee qalbiin isaa ragalfiin qabu isii tokko iyyuu jechuudha ji'a sadii keessaa akka katee maal jedhee wajjiniin bulaa addaan ba'a isii sanaa walis akkuma kana isii kana walis akkuma kana dhama'uudha jireenya dhama'u sabsabbal jigale inna sana እንደውም ሴክስ inni jedhamu yookaan wal qunnamtii saalaa inni jedhamu dubartiiniif dhiirri godhamu inna sana mi'aawaasa xaamii isaa inna sana beekta kana alam beekte wabbaleessa wabbaletti ko wallahi hin beektan
namoonni zinaa gootan wallaahi hin beektanu xaamii jira. Calluma edessa wiggala hin bal sana booda salaamu alaikum. Innati rakkaa jirtu hirkaataa inni jedhu yookaan si keessaa ba'u yookaan fedhiin isii keessaa ba'u yoona waan rakkaate sitti fakkaata malee miti. Hirkaataa isaa laalime halaala godhadhu. Allahu akbar. Wayyo. Hedduu namatti tola. Maamni dhugaa rabbi galatoomii. Baay'isoo anillee gaa waan tokko si dubbachuu dhufe gaaffiin si gaafachuudhaaf illee seenee obboleessi kiyya tokko amma si gaafatee ture. Maammeen fakkeenyaaf karaa hicitiidhaan mari'achuudhaaf dhimma biyya keetii irratti hojjechuudhaaf tiiktookiin kun yeroo tokko tokko addaan babba'ii waan ta'eef adda baabaa isa jarri jedhan osoo hin taane afaan oromoodhaa bara addaan babba'ii jedhama barraafa. Saniifi addaan babba'ii kanarratti baatee dubbachuudhaaf hin ta'u tokko simaaf illee biyya keessa waan jirtuuf nageenya keetiif illee waan tokko tokkoof illee gaarii miti. Lammaffaa immoo icitii dabarsanii kennuu taati asirratti dubbachuun jechuudha. Namni dhimma poolitikaa biyyaa geggeessu. Kanaafuu karaa keessootiin wanti ittiin fayyadamnu uummachuu qabdaa. Uummachuu qabdaa. Akkasumas immoo gara peejii keetti deebi'uu qabdaa. Gara yuutuubii mataa keetti banattee. Icitii kan koo yoon dubbadhe faannoon ta'ee jechuudha. Waan akkanaa kan dubbatu faannoodha. Malee lammaffaa immoo wanti si jechuu barbaadu maali? Oromoo icitii qaba. Ati nama guddaadha. Oromoo biratti jechuudha. Saba biraa biratti kan sin beekne biratti sabni biraa silas sabni sabaaf sablammoota jiran keessaa kan Oromoodhaaf bakka hin qabne naftanyaa qofaadha. Kanarraan kan hafe saboonni biroo Oromoodhaaf bakka guddaa qabanii kabaja guddaa qaban. Kanammoo achumaas dhufaa abbaan Jifaar barsiisaniiru jechuudha. Sabaaf sablammoota kana hundumaa walitti qabanii nyaachisaa turanii obaasaa turanii eenyummaa Oromootti agarsiisaa turan. Saniif maal siin jechuuf hin kaase kana bakki itti qabdu bakka qabdu gadi hin buusini bakka waan hin taane fiddee waan nama rabsitu waan qulqullee garaagaraa fiddee as keessa galchitee kwaalitii kee hojii kee kanaan dura hojjettee jirtu saba Oromoo biratti bakka akkamii akka qabdu beekta. Maal ta'e maammeenii maalii fi duubatti deebi'ee maaltu isa mudatee siin jedhaa jira namoonni baay'een jechuudha kan hin beeku. Maaliif maammeen dura beeku miti. Finfinneen keessumaa yeroo ammaa kana Oromoon qabsoo guddaa geggeessaa jira Finfinnee irratti. Lammaffaa waa'ee Finfinnee kana irratti immoo yeroo rakkoo hamtuu keessa yeroo Oromoon achi keessatti illee afaan Oromootiin dubbachuun isa rakkisaa ture sana keessatti ati keessa teessee qabsoo guddaa irratti geggeessaa turte. Saniifuu yerootti Oromoon si dhufee yerootti namni si deeggaruu fi Oromoon kallattii garaagaraatiin dhufee harka si qabutti ati maalii fi yaada kee kana kaastee gara uummatarraa maa fagaattee of jabeessi bakka kee duraatti deebi'ee maatii qabda rakkoon qabdu nama si jaallatu qabda kunoo haadha warra sadii qabda ati warraan kee kun baay'ee si jaallatu fuula samiirraa irraa gammachuu guddaatu mul'ata. Fuulli ishee kunoo burtukaanuma bilchaatee bahee fakkaatti dhugaa rabbii miine jechuudha. Maaliif wanti irraa mul'achaa jiru yoo hin hima akkuma tamma jettee jirtu. Saniif wanti ati rakkattee kanarraa fagaatteef hin jiramoo maali? Maaltu akkati peejii keellee cuuftu akkati yuutuubii mataa keetii banattee hin fayyadamne akkati tiwutarii banattee tiwutarii irratti dhimma uummata Oromoo irratti hin hojjenne dhimma Finfinnee irratti akkati hin hojjenne maaltu si godhee maaltu duubatti si deebiseedha amma kanaafuu ofitti deebii wanta jedhudha yaadi kiyya. Baay'ee waan si jaalladhu fi kan sitti kaasee baay'ee. Thank you. Riiwaame. Galatoomi. Sanii fi uummanni kun bakka si eegutti si arguu qaba. Bakka si beekutti immoo si arguu qaba ammas. Saniif jabaadhu siin jechuun barbaada. Namni mee rabbee jedhee kabajni maal akka ta'e ofiif miti saba keeyyuu kabachiiftee mataa ol qabachiiftee maammeen ikkoo kana godhee miti. Maammeen qophaan isaa maal gochuu danda'a? Yaani jabaachuun kan koo jabina Oromooti. Inni sana waan namni iyyaanne karaa Oromoon iyyaanneen Oromoon Finfinnee kanarratti halaala taa'ee Finfinneen keenya jechuu malee keessa taa'ee hojjetee maal jedhee waan rakkoo keessa jiru. Sii galee rakkoo keessa jiru keessa galee akkana bukeessee jaras bittinneessee uummata keenyas dammaqsuun kun ni'imaadha. Kun kenna koo miti kenna rabbiiti kun. Haa ta'u malee yeroo sabaaf hojjettu Teesti Daagam
ilaali anatiyyi waan tokko ibsuu kana fakkeenyaaf waa'ee kee irratti waa'ee artiist daagim kana akka karaa adda addaatiin jechuudha chaanaala kee sabskiraayib sii gochuu artii kan kee akka jedhe guddisanuuf waan adda addaatiif jechuudha mitu akka uummanni si cina dhaabbatu jechuudha dubbadhuteetti haayilaayitii sakandii tokko irratti himna sana boodaanu bareecheen promooshin godha garuu kaleessa dheengaddaan chaanaala guddaan qaban ture yeroon biyya alaa jiru chaanaala sanatti nan beekaman ture intinii guddaan qaban ture nan dhufe sanaan fayyadamee inna sana maallaqas maalis inna sana chaanaala kooraan argadha akka dhufe riiporti godhanii cufanii rakkoonis inna sana in uumame sanumarraan qabaa alan ta'e feesbuukiin koo siin cufame amman qabu karaa tiktookii kana immoo yeroo dhuftu karaa tiktookii irraan tokko ani maammeedha koiga ani prii maammeedha akkaawuntiin kun irratti cufamee jira ijoollee oromoo kunoo akkaawuntii haaraa banadheetiin jira qabsoon yoo wanti si ugguru wanti dhiibbaa sirti fidu wanti gufuu si jala kaa'u nama biyyaaf qabsaa'u irratti waanuma jirudha waan ta'eef waan akkasii si mudatee duubatti deebi'uu hin qabdudha amma tokko namni keenya sitti qoosa malee sin gorsu si galee qoosaadhumaan bira darbuun kun immoo akka ati irraa fagaattu si gochaa deema oolee bulee maammeen irraa fagaachaa deema tiiktookii kana qofaa godhachaa deema yoo garuu namoonni isa kakkaasan jiraatan namoonni isa duuba jiraatan yoo jiraatan maammeen ofitti deebi'ee biyya isaatiifis ofiifis waa buusuu danda'a kanaaf atammotuu yuutuubii banattee akkaawuntii haaraa banattee torban tokko gidduutti eessa akkasiif qaqqabuu danda'u sabskiraayib akkana uummanni kun sii gochuu danda'u bakkuma deemtutti dhuftee tiiktookii kana jala keessa fiddee liinkii isaa fuutee tiiktookii kee jala kana jalatti hiitaa kana booddee tiiktookii yuutuubii koo asuma jala argachuu dandeessu seenaatii sabskiraayib godha kana booda hojii gurguddaa asirratti hojjechuu dandeenya gara hojii keenyaatti deebinee jirra jedhiitii ofirratti hojjedhu nuti immoo gaafa kanatti hojjettee baatee du'it sii goonee si faana jirra ana akka kiyyatte jechuudha akka oromoo tokkootti si faana jira jabaadhu gadi ofin buusinii ati qoosuu jaallatta waan ta'eef qoosaan immoo jechisin jechuu barbaadu sii galee namni keenya si yeroo dhufu qoosaa si wajjin qoosa. Siifis uummata dhaggeeffataa yeroo fi waan explain godhe tokko amma fakkeenyaaf maammee yeroo jedhamu Oromooni ilaali amma miidiyaan kun kan Oromoo qofaa miti sabaaf sablammii inni si jibbus inni si jaallatus dakkaamaa goonnii kee barbaada sii galee fakkeenyaaf akkaataa namni itti ilaaluu fi akkaataa namni itti jiraadhu nama bareechinatti siqe malee namni biraa hin beeku kana beeksisuus hin barbaadu xinneenyi kan godhe nyaanya Oromoo jedhee yaada. Maammee waan tokko godhanne goone akka waan uummata Oromoo baay'ee irratti yookaan Finfinnee irratti nama dhiibbaa uumaa jiru waa goone jedhanii yaadu. Sana akka hin taaneef of eega ta'uu lammaffaa of akka nama tokko qofaatti ilaalu. Kireeditii koo gadi hin buusu. Haa ta'u malee fakkeenyaaf kanan barbaada jettee yoo dubbatte tokkoffaa boristaan ofumaaf fuudhanii jechuudhaan waraabanii boru ittiin jechuudhaan yookaan sadaqaa yookaan kadhaa yookaan waa biraa midhaanii kana ittiin wanti jibban nama dhaaladhaan.